Ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jenna. Egaa jala bultii ayyaana cuuphaa kanaa fi qophiilee adda addaa qopheeffannee akkuma itti fufetti jira. Ammas egaa qophiilee jidduutti waan adda addaa isin affeeruudhaan kan isin faana turru. Egaa guyyaa ayyaana cuuphaa kana waan adda addaati kan hojjetamu. Ilaa amma loomiin illee yeroo loomii walii darbuun jira. Ammaanii guyyaa ayyaana cuuphaa kana yeroo itti jaalallee ofiitillee filatan nama agartee hawwan tokko mallattoo ittiin ibsatan waan ta'eef guyyaa kana darbattee mallattoo jaalala sirraa hin qaba jettu ittiin ibsattu waan ta'eef guyyaa akkanaa kana namni illee dargaggeeyyi illee uffata haaraa uffatee bareedee dabbasaa filatee goofaree isaatiin guyyaa itti waan ta'eef guyyaa kana darbatee mallattoo jaalachuu isaatiin kan agarsiisudha. Egaa gama amantaa keessattis gama aadaatiinis wanti ilaalamu jira guyyaa ayyaana cuuphaa kana. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii baay'een isaanii guyyaa kana akkuma jetti dargaggeessaaf shamarran baay'een isaanii guyyaatti baay'ee dhamaatii guddaa keessa darbanidha. Maaliif nama warri gurguddaan sirna sana warri taabota baatan jiru. Taabota sanaaf immoo naannoo magaalaatti amma kan nuyi argaa jirru. Jala bultii kanarratti daandii qulqulleessuun torban sana keessa daandii xaxxaraganii miicanii qulqulleessuun jira. Akkuma argaa turre immoo jala yeroo taabotii lafa lagaa sanatti yookiin lafa bishaanitti geeffamu sana immoo dargaggoonni minxaafii yookiin immoo uffata taaboti sun daandii irra deemurraa uffata diimaa afuudhaan warri kaan jala dachaasaa warri kaan afaa akka ittiin kan isaan deemanii kanuma keessatti mootummaa kana godhanii garuu dargaggeessaaf shamarran guyyaan kun egaa naannoo Oromiyaa keessattuu bifa adda addaatiin kan inni kabajamu. Shawaa kaabaa kana keessatti torbee wadaajiiti jedhamee kan inni beekamu. Guluffiin fardaa jira, dhiichisi jira, sirba adda addaatiin yeroo kana kan isaan kabajanii gaafuma taabota geggeessanii garuu sirba adda addaa irratti hirmaachuudhaani shamarraniif dardaranii yeroo isaan itti wal ilaallatan yeroo isaan itti loomii dhiirri tokko shamarranitti darbate. Jaalallee yookiin immoo durba shamarree iji isaa irra buutee loomiitti darbatee toleena jettee maal gooti loomii sana lafaa kaastee jechuudha. Yaada hir'isee sanaan beeksistiin. Amma egaa yeroo baay'ee dhiira kan darbatee mallattoo jaalachuu sana agarsiisa. Maali carraan isin kennamu warra shamarranii kanaaf? Baay'inaan egaa shamarran akkuma aadaa biyya keenyaatti dhiiraa si'achi gaafattu jedhama. Kanaafiyyuu dhiiraatu dubartii barbaade sana yaada qabaachuu dandeessi garuu aadaaf safuu wanti jedhu waan jedhuuf tarii saalfachuu dandeessi sumarraa eegdii yenna yaada biraa qabaatte loomii sanaan bifa sanaan mul'isti tole jechuusi. Egaa aadaa Oromoo keessatti mirga hundaafuu walqixa kaa'eera dhiira qofaaf miti. Maaliif yoo dhiirri illeen jaalachuu baate ishiin jaalattee hin dhabdi waan hin dhabneef akka nama jaalatanii argachuu waan hin jirreef kanaaf mirga kana akkuma aadaa Oromootti kan lafa gaa'eef jira. Innis maalidhaa aseennaadhaan mirga ishii yookiin waan jaalatte waan hawwite kan argattu waan ta'eef kanaaf aseennaadhaan akkuma aadaa Oromootti siiqee qabattee dubartiin dhiira tokko hawwite maal gooti siiqee san qabatteeti warra micaa jaalattee sanitti ol darbatti achiin booda waan beekamuuf aadaan akkanaa kun waan beekamuuf siiqeen kun fudhameeti dhimmi isaa akka jaalachuu isaa micaa san jaalachuu isaa mirkaneessuuf jechuudha. Kanaaf inni dhiiraa guyyaa akka ayyaana cuuphaa kana loomii darbatee nama fedhu san jaalachuu isaa ittillee himatu ishiinis ka jaalatte san maal gooti mirga walqixa jiraachuu aseennaadhaan siiqee darbachuudhaan jaalachuu isaa kan mirkaneeffatu jechuudha. Egaa guyyaa ayyaana akkatti ayyaana ho'aa kana dargaggeeyyinis shamarroonnis warra walawwanii wal jaalatanii mallattoo adda addaatiin walii kan ittiin galan jechuudha. Keessattuu ammas lakaasuu yaadira naannoo Shawaa kaabaa kana keessatti shamarraniif dardaranii shaashiif karameellaa shamarree jaallate sanaaf shaashiif karameellaa bitee dhaqaa. Xibqata kanarratti shaashiif ofiiseeti kan ishee hidhattee hidhattu jira. Isa isheen hidhattu sana irraa butanii dargaggeessaa irraa butee shaashiif karameellaa ofiisaatii biteef san itti kennaa. Shaashii ishee sana immoo harka isaatti mareetu ittiin dhiichisaa ittiin sirbaa jechuudha. Sirbaa oola. Egaa akkuma dura kaasnee ayyaana cuuphaa kanaaf qophiilee adda addaa qopheeffannee jirra. Ammas immoo qophii tokko isin affeeruudhaan nuti wajjin deebinee walitti dhufna.